waa'ee nasiyaa dubbachuun aangoo Khadiir Jawaar irrattis ta'ee nageenya magaalaa sana irratti illee rakkoo fiddu takka hin qabdu dhibbaa dhibbatti. Hawaasni addunyaa waa'ee nasiyaa dubbatu wanti isaan gaafachaa jiran dhiigni micoo tanaa dhiigni haadha qulqulluu tagartee qaama hidhateen ajjeefamtee haa bahuudha malee wanti jechaa jiran namni tokko gartee sababa saniin lafaa kee Khadiiroo arrabse takka magaalaa san keessatti nama ajjeefnee kafalanna jee hanqa irraatti hin jiru. Baatii lama beeka achii wazidduun. Amma duba as dhufee gartee faarsee bulaan gartee bullee kaabinee nyaatu hundi asirratti gayyaa'ee kaanis gaafa kaan hin dagatinaa sanillee Khadiir Jawaar taziyaada qujjiraatiiti sanii ol maal barbaaddanii jee salphistanii laaltan. Waan san irraa dubbadhetiin tureen ni jirti viidiyoon ammallee ni jala seenattee ilaaluu dandeessi tokko kana jala. Khadiir Jawaar taziyaada qujjiraatiiti bakka intalteetti duute wanti biraa wanti sin barbaaddan maali kanaa ol maal godhaafi jee. Beekii micoon ajjeefamtee guyyaa sadiitti beeka. Achii fi azidduutti gartee wanti iduu sanatti hamaa jiru ta'edaatun ammoo mataasiitu dhoohee jechuudha mataasii hiitawanii jira isaan hundinuu. Firoon ammaree foggaa asirratti dubbachaa ture shaarmaarkeen Somaalees bakka hin bu'u Khadiir Jawaaris bakka hin bu'u hawaasa magaalaa Diraatis bakka hin bu'u jinnii bakka hin bu'u jechaa isaa ture xabaqaarra dhaabbachaa ture shaarmaarkeerra. Adeero yoona nama lafaa kee waan takka jee wanti isin beeku qabdan. Wanti nan dubbadde san sabaa-sablammoota waliin buustii jaamti. Kanama biraa immoo hin jaamtu. Takka shaarmaarkeen kun nama narra feemasaati. Beeka nama gaafa nuti ijoollee gartee silkii gannu tuqiitiin silkii takkaan silkii takka keessa nam sagalee ilaalaa ture shaarmaarkeen kun. Sigalee nama waggaa yoo xiqqaate waggaa 15 waggaa 16 dura feemasaati. Namni kun hoggaa ol bahee waan akkanaa dubbatu salphisee akkasitti firoorree hoggaa nama tokko bakka hin bu'u hoggaa juuna dhageemteen. Isaa mitiiti anuu nama bakka hin bu'u anuu. Isni galee bakka hin buutuun sanii gartee miti hoggaa rakkoon dhufte. Takka hoggaa miidhamni takka dhufe hoggaa san mul'ata malee amma bakka hin bu'u abaluu bakka hin bu'u mataa kiyyaan bakka bu'ee dubbadha maarree bakka bu'ee dubbadhaan san waa dahachuudha. Booda ammoo rakkoo dhufteef namni takka gartee namni rakkoo san seef godhatu hin jiru. Takka. Isaan ammaas warrummaan shaarmaarkeedhaa wajjin marsee jiruuhu laalammaan wanti irraa dubbachaa jiru eenyummaa shaarmaarkeetii miti. Shaarmaarkeen Tigireedhaa shaarmaarkeen Walaayittaa jechaan jiruun dhimma isaati dhimma eenyummaa isaa irraa dubbachaa jiru. Isaa fi ijoolleen teenya warri magaalaa san keessa jiran hundinuu fiiliingiin isaan gartee dheengadda hoggaa magaalaan san kutte ja'an baatii Febraarii keessa jechuudha. Before 6 months or 7 months isaan agarsiisaa turan agartanii jirtan. Waajjira kaantiibaa keessatti waliin galaniiti isaan hundinuu miira hawaasaa kana faalleessuudhaaf hawaasa kana afaan qabuudhaaf waan dubbachaa turan. Viidiyoon ni jirti hanqaatu warraatti ilaaqee amatti illee ni jiraatti illee wanti isaan gaafa dalagan. Khadiiroo irraa bakka bu'anii ifin Khadiiroo illee bakka hin buune beek osoo namni Khadiiroo bakka bu'u nama akka reefoo baleessa keenya dubbatetti nama aangoo qabu yoo ta'e takkaa nama bakka bu'ummaa wayii qabu tokko yoo ta'e namni isa yoo dubbate garuu walii qabamaniitiiti warri ifuu bakka hin buune jechuudha matuma isaaniitu warri bakka hin buune. Achi ta'anii gaafii hawaasa Oromoo addunyaa irra jiru bal'aa kana faalleessuudhaaf hojjechaa turan. Sanirratti illee gartee akkuma walootti walumaan ta'anii gartee Walaayitaatii fi Gaamotii fi Guraageetii fi Tigireetii fi Amaaraa hundinuu ilmaan dirreeti yaanii achitti waan san mormaa turan afaan tokkoon. Waa'ee dirree dhawaa isin hin naqu jechaa turan. Maal dahoo godhataniiti qabxii lama wanti isaan qabatanii deeman yeroo hundaa'u beekaa waan ta'e sirriitti isin. Maqaa waxanii juu fi maqaa maxxee juu deeman san. Maqaa waxanii juu warra magaalaa san keessa dhalatee gartee daabboo nama kadhachaa guddate haara fiigaa. Isaan san waxanii jaaniin nuti warra magaalaatii abbaa magaalaatiif hin jaan. Warri gartee hoggaati karaarra deemtu eessuma daabboo naaf itti nama cinqusan. Warri ammoo gartee abbaa lafa sanii kanaannoo magaalaa sanii jiraatu maxxee jaamaa jechuudha. Sambira dabri warri biyyoo qaboobeedhaa fi dawwalleedhaa fi jabuutii dhufe waan san qabataniiti magaalaa san keessatti gartee akka namni keenya mataa waliin qabanne godhaa turan. Tokkoon tokkoo isaaniitti eenyummaa isaanii hudduu isaaniitti isaan beeka. Eenyu gartee akka uummata keessatti dhokotee ijoollee teenya adamsaa jiru. Kanaan dura waa'ee jaldeessaa irraa waan nan dubbaddeef jecha ijoollee teenya qabanii waajjiratti hokkee qabanii gamaa turan. Isiniiti information diinaa walii kannaa jaanii. Namni waan san godhaa ture tokko isa kana jechuudha.
akka gartee qabsoon teenya harta kon sossoone warroota irra dalagu jiruutu jira. Shurraaba jaarraa abbaa gadaa haateeti shaarmaarkeen achirra dhaabbata. Kamaarree haatee achirra dhaabbata. Deengadda suutii hoggaa dhaqee akka Oromootti gartee itti baaniitiiti waan kaan badhaasan isa badhaasaa turan. Eenyummaa isaa gabbifachaa ture jechuu kana keessatti. Diraamaadhaaf waan dalaguun daartii Oromootiin guddisa jira. Garaa isaa keessatti immoo wanti inni dalagaa ture gochinni eedu dubbatisan ifii fi firraa ure jechuu dhiita garaa isaa. Amma duba dubbii sadarkaa tana geessa irratti gartee shaarmaarkeen gabbee dhiifamaa gaafatu maarree haa ta'u yaadni jiru ana qiyyattee fudhatamuu maan qabu. Namni tokko hoggaa firri kara firaa jaan kalloon gara sa'aattee jaan galuu barbaada haa galee falmatu uccisaa falmatu. Sini galee magaalaa san keessatti wantummaan qabsoo magaalaa Dirree Dhawaa sanuu danqi hanqa ammaatti gartee tokkoon tokkoo keenya akkatti dubbannu magaalaa san keessatti wanti afaan nu qabaa jiru namoota kana kana jechuudha. Namoota bakka gartee namni keenya taa'u hundan wajjin taa'u haa ammoo gabaasa guree bakka biraatti galchu. Asiin booda laa dhageeffadhaa wanti keessanuu. Abbaa fedhee haa ta'u yoo namni san gartee dhiiga keenya ta'in firraa qoradhaati ari'anaa isiniin jee haa haftu wanti isaa hojii gootan. Isiniif balaadha boodarra. Ijoollee waa'ee nasihaa dubbachuu barbaaddullee sigalee shaarmaarkeedhaa fi gareensaa abaluu jeesirratti hin dubbadhu keessaan deemanii gartee Komishineraa fi komaandaroota magaalaa san keessa jirutti diranii ijoollee meeqa adamsan? Ijoollee meeqa jechuu? Ammoo afaaniin deemanii gartee viidiyoo takka nama meeqaan viidiyoo deeqa sadii walitti dalaganiiti nasihaaf sagalee taa'anii jaanii san qabatanii deemaa turan. Magaalaa san keessatti dheengadda gaafa dubbiin jalqabaa san kaatu hoggaa nagaa saggaa'eedha. Dirreen Dhawaa lafa afuran qalloote hoggaa jiru akkana gurri keessaa bee shaarmaarkee qilleensaatti kanatti. Hudduun sur jettee. Afaan jala kaa ilaala kanatti cijee nagaa jala. Wanti san sammuutii keessa himna taatee hafteen dubbiin isaa san. Maaliifi Dirreen Dhawaa lafa Oromooti ka jedhamunumaa hin barbaadan isin galee isin. Hundummaan isaaniitu magaalaan sanillee akka magaalaa tasgabbooytuu hin taane akka eenyummaa hawaasii kabajjee hin jiraanne horii godhaa jiru jara diqaalaa akkanaa kana. Amma bargaa ifiif godheemima waa inni godheef kanaan dura kabajaa turre amma immoo ni rakkoo hinaaf takka takkatti diqee isaa hundaa'u jechuudha. Talamada ammoo namni keenya addaan baafadhaa keessattuu waan gama Dirree Dhawaatii dhufu jarjartanii konfaam hin godhina hin fudhatina maa anaa hun taane na qoradhaa duuba kiyya adda baafadhaa. Isin galee isin himeetiin jira reefu magaalaa san keessatti ijoolleen karaarra deddeemtee gartee daabboo kadhachaa gurguddattee ammaan tana yuutuuba banattee nama taa'etuun hundinuu bakka isiin irraa guuramte hundummaan beeku hin jiru. Hunda siitu firraa qoradhaa. Waan fedhee haa dalagu waan fedhee. Amma asiin as dhufee gartee dubbiin asiyaa tana gamasitti dabsee kadiiroo waan godhaa jiru maarree waan godhaa jiru waa'ee gartee nasiyaadhaa waan gartee manni itti jiruu fi faamiliin isiitti jirtu deeyilii kun ammoo obboleettiin asiyaa tana mana dawwalteef. Ta duraa jechuudha lamadaatii miti ta duraa tana dawwaltee obboleettiin asiyaati. Si mana tana dawwalte takka takka ittiin beeka waan faamiliin isiitti jirtu jechuudha. Wanti nuti quban qabne tan nuti gartee sirraa tilmaamaa naas nuti takka illee hin jirtu deeyilii gabaasaa jira waan aaree baatu hanga ammaatti jechuudha. Inni ammoo waan isin quban qabne waan isin gammachiisu hin dhageessifna maal isin dhageessifnaan sanii baatii lamatti gartee waan hin godhamin asiin booda wanti isaan dhageessisanii fi wanti inni asirra dhufee tiktook irratti namaa fi mutakka illee hin jirtu jiran. Tana jala sararaaf itti hima. Waa'ee kana keessatti ammoo eenyummaa kadiirootii fi aangoo kadiiroo namni irraa dubbachaa jiru numaa hin jiru. Even kadiiroo illee gartee yoo akka shaarmaarkee kana ilaal shaarmaarkee kana haqa baatu taate inninis dirrumaa baafatu nageetti bakka akka alagaatti wal beekeen namni wajjin jiraata. Yoo ammoo kadhugumatti gartee dhiigummaan obboleettii isaa keessa dhageem taate barreeffama sarara lamaa barreessuun gartee waa'ee kadiir martuu kadheen gadda dhukkubsateefu siif jirraa numa jeen kadiir lubbuun jiru. Arra obboleettii isaa ta diinni gartee qe'ee isaatti mana isaa keessatti jalatti ajjeeseef sarara lama hin barreessine hanqaatu warraatti. Gochina seeratti raawwatame gocha sirriitii miti ni balaaleeffannaa. Nageenyi magaalaa teenyaa haa kabajamuu hin jenne hanqaarraatti. Isni galee wanti xiqqoo biraatiifuu guyyaarraa ibsa kan jiran hanqaatu warraatti jechuudha. Namoota saniitiitu arra as deebi'ee waa'ee haqana siyaa baasa. Laal jara keenya rakkoon takka takka hoggaa dhuftee furmaataaf dhufti beekaa. Dubbiin shaarmaarkeedhaa tun akka taaftallee guututti babbaqeessinee likkii galchinuu nu godhaa jirti. Waan bareedaadha baga dhufte. Tokkoon tokkoo gartee isaaniitti isaan hunda isaaniitiitu
hin fuudhinaa dubbuma isaaniitiitu bakka gartanitti gartee cafa qaamataa keessanaas ni injii. Isiin cuftisi to'attu. Cuftisi maaliif keenyaa hun ta'in keenya kaati abaluu keenya beeytu. Laanduwaan isin injaa hundi siiti qaala wanti magaalaa san keessa jirtu. Isiniif ni margaa rabbiyan. Namni barii atleast yoo xiqqaate yoo gabbahee gartee waa'ee nasiyaa dubbachuu hin dandeenye. Waa'ee nasiyaa yoo dubbadhanii miidhamaa yoo kasutaatu taate gocha nasiyaa irratti teessan keessa fiitiin balaaleeffata jedhana fuularraa mul'atti nama san nama keessaan balaaleeffatu. Isin galee garuu ummata as gubbaa irratti gartee akka waan dubbii san harka keessaan qabnee takka ammoo akka gocha sanitti gaddee jiru fakkaate hoggaa namni waan takka dubbate akka sharmaarkii kana gabbaanii maarree sharmuutitti maarreetiin gabbaasa micoon tun akkana siyaa dubbachuudhaaf dilana gudeedamuu qabdi. Waa'ee cinaa san dubbachuudhaaf dilana gudeedamuu qabdi. Namni isin dubbachaa jirtu bari hawaasiiti bari isatti miti bari. Maaltu dila isa qirqirsee micoo tana sammuusii dhaamsuudhaaf akkasii fiige. Arra anaas beeke osoo dogongorri xiqqee kaan tokko isa harka jiraate akkasumatti asirraa naaquu barbaada. Bisinaa galtu wanti kun. Arrabni gartee hangaatuun arrabsamte. Arrabni edda duniin arrabsamte. Isin galee arraba hunda. Oguta kasumarratti aaneedhaan meeqamana banee duniyaa arrabsiise bara aaneedhaa fi shaarmarkeen garaagarummaan qabanii shaarmarkee caalaa duniyaa namni mataa si arrabse aaneedha akka reebu sinutti himtetti eega duniyaan achirraa buutee beekatu shaarmarkeen kan isii duuba mana san seenee jechichi shaarmarkeen isirra fayyadamaa ture suni bakka isiin hin jirretti akkasii moo akkasii miti duniyaa akkasumaa miti. Yaa duniyaa shaarmarkee duratti gubbatti dubbattee isin buunaan kennaan aaneetu shaarmarkee sitti afeeree si arrabsiise shaarmarkee fi aanees waliin seeraan gaafadhu oromoonis kanaa baru kanuma wanni jiru itti oomishee afaan hin seene dhiifamu. Laali dheengadda dhiifama yoo gartee haasofni keessanii dheeratellee hanqaan qabxii xiyyeeffata dhutti obsa waan qabxii ijoo ijoon isinii kaasaa jira waan waggaa baranaa kana guutuu garaa kiyyatti qabsaa ture tokkoon gartee magaalaa san keessa jiraatanii ijoolleen teenya jechuudha. Hundi isaaniitu taatee nasiyaarra mudate san gartee miti itti gammachuu akka qaban gochi edaa san dhibbatti gartee sun hundaafuu ifa ta'uu qaba jiran. Kana jala sararaaf itti hima. Ifin aanee isaa ta'uu abbaa fidhaa ta'u aanee nama fakkeenyaa fi shaarmaarkiidhaa wajjin yeroo takka illee hin qabu. Tahee garuu ammoo mana san keessa taa'ee dila gurbaan akkasitti waa hunda bira tarkaanfatee nafxanyaara duniidhaan jiru itti eegaa turuun dogongora dhuunfaa mataa isaatii jechuun tunisani. Sambira dabra waa'ee dhimma nasiyaa hoggaa gaafannu nuti eenyummaa gartee hadiirootis ta'ee nageenya magaalaatis takka tokkoon barbaannu namni nasiyaa gartee ajjeesee seeratti akka dhiyaatu reefu firoon maal isin jeewe dhageeffachaa hin ture sirriitti yan namni nasiyaa ajjeesee waalaikum salaam namni nasiyaa ajjeesee hidhamee jiraa jee firoon reefu ka isin jeebisa isin kannaa ture. Aanee koo yoo guutaa kan dubbata dinaa laafitu si barbaannaa tuyi waan gote hundaa si gaafannaa saatii dheeraa fudhattee dubbattee haasoo itti nu ibsita qoyoo guutaa dhiifama. Waalaikum salaam. Namni nasiyaa ajjeese to'annoo seeraa jara oolee jiraa jee. Asirratti beekaa isiniif ibsaa ture akka isinillee gartee waan kana kaalmi daawwan ta'aa deemtan. Hubadhaa waan ilaalchisanii hundaa'u kaafi hundinuu ilaalchisanii sani wanti isaan barbaadan maali akka gartee namni waa'ee kana dubbatu maa hun barbaadan usnee gartee waan biraa jala akka horiin dhimma nama dhuunfaa jala akka yaanu gartee meeqas barbaadan isaan hundi. Hubadhaa dubbii tana sirriitti keessa qabaatiiti namni nasiyaa ajjeese tokkoon isaanii seeraaf hin dhiyaanne. Namni nasiyaa ajjeese qaama mootummaa beekamaadha gartee qaama mootummaa naannoo Somaalee ergeedha. Sangoruudhaaf ammoo aangoo qatti qabu Hadiir Juwaarii nama san seeratti nu dhiyeessu jechuudhaaf Hadiir Juwaar miidhuu takka ammoo arrabsuu takka xiqqeessuu kabajaa isaa gabbuusoo wanti jaamu hin jirtu as keessa. Ifaaf bilisa jechuudha. Abaluun ajjeese abaluun haa qabi. Abbaan nasiyaadhaa hoggaa gartee micoon achi dhaabamtee jirtu itti dubbachaa ture kunoo jarree kana jarreen talatii ajjeese naa qabi jechaa ture. Ijeessanii ilaalaniituma caljaanii bira kutanii amma immoo keessoodhaan ulfa ji'a ja'a garaan qabdu wanti isaan jechaa jiran laa. Isin galee micoon Oromoo miti Somaalee ajjeesee isin galee takka gaxoofanii gartee micoo tana gosatti galchanii lola gosaatii lola maarreetii ilaa gaditti gaddeemu jiru dubbiin tun. Yakkii isii irratti raawwatame san dogongoraanii balaaleffannee jechuu caalaa dubbii isii tana dhaamsuudhaa fi ergamtuun akkanaa hundi ergamtee deemaa jirti. Miira keessaan galee ni gooftaa beekata kun dubbadhee deemu takka.
Obsa anu Ani fudhadhee dura kan dareessa. waan asiin gee narkatti hin dhaabin. Maaliif deemtaa si barbaadanii yoo yeroo qabaanne gisee biraati. Odeemuu fayyaa garuu immoo dubbadheetiin deemaan maali dubbiteetiitu waa oowwise. Ane yoo dubbattee laamuutu guree naa barsiisaa deekamu. Namta kalee mutu guree ane yoo dubbattee deemuu deemte ammumaan tani deem rakkoon qabu. Namni barbaadnu si waan gootee ni beektaa saatii guddaa fudhachee haasoitaa namni haasoo fudhatu obsi qoyee hangaatu qoyee guutaa. Qoyee guutaa. Ane kiyya wajji haasoinaa obsi diinaa laafee taatu yoo jarjara jiraatti ammumaa deem rakkoon qabu akkanuma deemu duraanis si malee haasoo jirra yoo wajji haasoinaa wal mareennaa waan badee sirreessina jettee. Kabajaan kutaa kaa dubbannu. Kabajuma waan takka rakkoon hin jiru mallee nuti kan jiru yoo dubbataa. Carraa bal'aa qabda. Yoo waan gaafachuudhaaf hin ta'initti dhimma biraa dubbachuu feete carraa akka mataa keetii fudhatee deeqaa kudhanuu maan taane. Hawaayee mataa kiyyaa. Inumaa gaafa sirraa qabna aanee osoo dubbanne nuti dubbisaa gaafa waan si gaafa fi obsi babaree. Aanee. Anee fudhatee anaaf tardoo. Si gaafannaa gaafa sirraa qabna si barbaadnaa qoy. Meesuma ajeetiin gabaabsee abbaniisu. Haasa'u nama afaanitti illee qabanii gartee nama wanta godhuun tun sirrii miti. Silaa qabxii lama jajjabduu taniin dubbachuu barbaadu ture. Firii qabdu dubbachuu jirta itti muddi. Dubbatu fitadhu diinaa ol fitadhu dura yoo eeggachuun dandeenya adeemu fitadhu waan haasoo keetii gufte dubbataa seenu inni cirraa fudhatu. Dubbatu rakkoon qabu dubbatu. Ayyee galatoomaa isin hundi nuun faaddaa. Laali qabsoon na siyaadhaa qabsoo dhimma diree dhawaati. Nuti waan goonu hunda keessatti gartee lafa teenya taga nama dogongoraan dhabne. Laal waan kana sirnaa hubadhaa jiran lafa teenya taga nama dogongoraan dhabne kasirni dabre gartee nurra dalagee nu harkaa fuudhe hunda falmachaa jira. Hararii isaa taatu, jijjigaa isaa taatu, diree dhawaatti isaa taatu, moyyaalee fi walloo fi ilaama takkalitti lafa teenya falmachaa jira akkasitti hubadhaa. Biddeenaaf gartee bullee kaabinee irraa nyaatteef takkaa bitamnee hin beeknu. Akka namaatti gartee gajjanneetiiti barannee hojjannee akka namaa jiraachaa jira. Takkaa tilmaama xiqqaa takka namarraan eeggan. Aangoos haa ta'u faayiduma dhuunfaa takka illee fuuldurallee hin eeggan. Biyya bulchuu illee taate gartee waan baranneen ogummaa keenyaan bulchuu jiraan yoo rabbiin nuuf fadha jechuudha. Taana tabiraa ammoo waa'ee nasiyaa akkanatti tapha keessaa elimineet godhanii chittichi baasanii akkanatti oofuun isaanii kun isin haa galtu. Magaalaa sanillee gartee akka feete yoo taate jarri nasiyaadhaaf haran dubbatin hin dubbatan. Qaba dheengadda gaafa magaalaan gurguramtee jennee gartee namni hundi as gubbaarraa dubbachaa ture gaafii fitoominaa gaafachaa ture. Magaalaa wanti gurgurame hin jiru wantummaan ta'uu hin jiru jaaniiti gabbahanii dubbisan dhagaarra kaa turan. Dhimma nasaatis akkasuma godhu jiran. Yoo gartee magaalaan tun akka jaamtisan kataatu taate wallaahi daqiiqaa takkaaf jarri kun gabbahanii dubbachuu dhiisaatiiti informeeshina nu kan neettanii eeggatina naa isiniin jee. Anjaboo wajjin rakkadha ijoollee ta'etan. Atleast gartee mee ijoolleen tun magaalaa san keessa deemtee afaan Oromoo dubbachaa jirti. Magaalaa san keessa deemtee gartee xiqqollee taatu bakka dur ammaarrii gaafa magaalaa san keessa barannu isfaaltii cufa alaabaa isaanii dibee nu anfariirsaa ture sun hunda ijoolleen tun amma bakka san hunda dhaabbatteetii harkaa dhiphisaa jirti. Mee fi haadha leedu jennee gaafa nuti isaanii dhiifnetti deemanii ergama gartee jaraa milkeessaa turan. Isin galee aanaa jiraan akka maqaa ganamaa irraa jijjiiramee maqaa jaldeessaa irraa jijjiiramee maqaa qaala'aatti jijjiiramu isaan hundi wajjin tumsaa turan jechuudha. San hundaa'u gartee jiran alaal san hundaa'u beekaati yeroodhaaf haa teessu jennee callifne malee takka takkaa isiitti gartee dookumentii godhannee lafaa qabna. Boodarraa ammoo sirriitti gabbaasnee siraanillee gaafachuun keenya foon qabdu. Dhageeffadhaa biitii ammaan tana Itoophiyaan ammaan tana karra galaanaa deeffanneettee asabii nurraa fuudhame jettee isin galee akka gartee dhaloonni hundinuu asabitti dhumuuf kakaasaa jirti tun magaalaan diree dhawaatis bara akka dheengadda asab lafa karra Itoophiyaa turetti magaalaan diree dhawaatis bara lafa Oromoo turte bara. Sigalee dogongoruma akka asabitti Itoophiyaa harkaa biyya sanitti dirreen dhawaatis bara Oromiyaa jalaa baatee bara namni keenya kana keessa gidirfamaa jira bara. Bulchaan magaalaa sanillee mataa ol qabatee deemuu keessatti dadhabuu jira bara. Gudeeddiin bara magaalaa san keessatti haa jirtu bara dhalattootaatiif eenyummaa osoo hin ta'in warruma magaalaa sanni bulchina juu isaan maanu hoqqee qabdee jirti bara jiruun eenyummaa isaanii ibsachuu hin dandeenye bara. Nuti ijoollee direedhaatii fi hinjaan ijoollee daabboo. Nuti ijoollee direedhaatii malee eenyummaa fi ibsachuu hin dandeessu hoyyee yaadiga. Finfinnee keessa bara namni yeroo ammaan tanaa ani Oromoodha jee bara mataa ol qabatee dubbataa bara. Addaana Abeebee akkasi dhaloota leenjisaa jirti bara. Namni mataa ol qabee jiraachaa jira bara. Direedhaa keessatti immoo ati yoo Oromoodha jettee rabsha kaasuu deemta kanumatti noormaalii. Yoo Oromoo dheefin jette rabsha kaasuu deemta takka ammoo nama ajjeesuu deemta hoyi. Maali saayinsiin akkanaa bar gaafa wayyaanee sanuu bar itti nyaadhamte bar kumaara wayyaanee nu. Sadarkaa kanatti kamiin namni eenyummaa Oromoo magaalaa keessatti ajjeesee walaa abbaa gadaatii walaa jala deemtuu isaaniiti hundi siituu kan bakka eenyummaa Oromoo lagatanii.
Ijoollee jiwaajuu magaalaa keessa deemtee tattaphatu gartee ta godaanaa tana ta'an isaan immoo hundinuu badhaloonni hundinuu waajjira tokko keessa ol seente eenyummaa kee qabattee mul'achuu hin dandeessu eenyummaa kee alatti darbitee takka guddaafaatti diqaalaa gartee magaalaa keessa karaara dhalate taatee ani ilma dirreeti dirreen tami saba dirree yaamuu jira moo eenyummaa dirree yaamuu jira waan sani dogongora gartee waxaniidhaa fi sitiiboo fi jinni jaamee akka namni keenya magaalaa san keessaa dhabamu wanti qoraa jiru diqaalummaa keessanii jechuudha diqaaleessuu amma isaan dalagaa jiran tana. Laal magaalaa san keessa gartee akkaataan itti ijoolleen itti jiraachaa jirtulleen akka namni itti jiraatu miti. Uummanni Finfinnee keessatti mataa wal qabattee jiraattee ijoolleen tuulamaa akka namaatti magaalaa san keessatti gartee amaara kan ragattee jiraachaa jirti. Teenya ammoo faarsee laagaan goggooydee qarshan tamatti kananii hoggaan dhibbanaa godhaa jee kabalatti gadisanii daddarbu jiran. Meeqa beeyna jutaas faraarraamtee tapha keessaa baate faaruun teen bareedduu jaanii maal faarsan hojiin hojjetamtee hojjaatte bar nutilleen bar faarsu jira bar waan qabatama jiru nutilleen bareetti jira bar faarsu namni eenyummaa gartee hoggansaatii fi misooma magaalaa keessatti hojjetamaa jiru bar namni xiqqeessu jiru hin jiru ammoo waan dalagamaa hin jirre faa dhufanii dhaadheessanii haqa obboleetii teenyaatiin hokkaamsuudhaaf hoggaa yaalan ni agarree ijji bar ilaamatan nu ejjitii bar ija mataan addichitti qabatnee deemaan jiru bar. Sanii fi addubbiif xaddeetiin jira dirreen dhawaa akkuma gartee deengadda asab Eertiraan gartee dogongoraan maarree nurraa muree lafa abbootiin teenyetti dhumtee jee gartee Dr. Abiyyiin dubbachaa jiru. Deengadda gaafa xaaliyaan dhufee Itoophiyaa qabachuu deemu achitti dhumneetiiti biyya teenya seef godhannee asab keenyaa jee falmachaa jirutti nutilleen dirreen dhawaa lafa Oromootii jennee falmachaa jirra. Tana namni hundinuu haa beeku. Dirree dhawaa ta'a abbaan gadaa deengadda gartee lafa Oromootii jechuu sodaatee lafa Isaatiif Oromootii jeesan anarra dhugaan itti himaa lafa Oromooti dirreen dhawaa arraas boruus. Diqaalaan ammoo afaan Oromoo barattee magaalaa isa keessa deemtee aadaa Oromoo uffattee marxoo marxifattee shaggooyyee taphattee gartee leenjitee saniin waa funaannachaa turte arraan booda hin fudhannu marxoo seef irraa haa deemee haa galu bakka isaatti malee isinii galee aadaa Oromoo agarsiisaa afaan Oromoo dubbataa diraamaa Oromoo dalagaa jennee asiin booda bakka takkatti yoo ka wajjin tatteessan taate isin hundinuu boombiin isaaf deemtu walumaan isin garagalchuu ta'e isii fedhadheetiin jira galatooma. Galatoomi aane assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاك. فيانا. خلينا ممكن ما خلينا فكرة خلني دنيا ده شهر أمريكا mana kayak situ maali في سديف تادي شهر أمريكا ini angkat dunia Arab semua dunia duguman amara wajin dalit itu mana tak تكو عاسو gafi kan dia fiti aso dia kan kira kongo lagi fadu gafi keson tani wae yaada na gafi tami yaada dubat ayah dubat tuan dubta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dabbal gafi deebi'uu qabdi maaliif ifa hayyanetti? Rashid aku tak kata. Okey. Ifa mana apa dia? Okey, gafi deebis rakongam. Walu besar kan? Taane mana guutuun gafi sirraa qaba. Gafi tana deebiftee akkasitti waan ati feete haasofta. Akkana malee yaan je'in. Abrashida waan biraa si haa. Jalqaba. Koi gutak. Yoo duniyaa yoo dhugumaan Oromoo koi wanta kan si gaafadha nu deebista gaafii nu hangaatu nas girtu waa'ee hangaatu timiti waan biraa saran kaa waan biraa lesin gaafadhu dhimmi hangaatu dhimmi shaammarkeedha mana siitti waan mana heegasti tee gubbat tahee koi gutak ane injarjarin kaamaali ati nama quraanillee qaree nama nu gorsaallee ture yeroo takka sootayya